gootummaa fi qabsoo Oromoota Arsii isaan keessaa kanneen shoora olaanaa taphatan maqaa isaanii fi seenaa isaanii gabaabbinaan isiniif qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoo daqiiqaa muraasaa tana hanga xumuraatti obsaan hordofa. Oromoo jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata obiiranni fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf yaa ogummaa eebbisu. Leenjisoo Diggaa. Leenjisoo Diggaa jaarraa 19ffaa gosaan Arsii. Seenaa Leenjisoo Diggaa hoogganaa waraana Arsii qabsoo gootummaa fi of eeggannoo Arsii keessatti shoora olaanaa taphateera. Leenjisoo Diggaa gootota Arsii keessaa tokko ta'uun seenaa keessatti yaadannoo guddaa argateera. Roobaa Buttaa jaarraa 19ffaa gosaan Arsii. Seenaa Roobaa Buttaa hoogganaa siyaasaa fi dippiloomatii Arsii qabsoo fi gootummaa Arsii keessatti shoora guddaa qaban keessaa tokko. Minilik lammaffaan weerara Arsii irratti wayita raawwate Roobaa Buttaa fi goototni Arsii biroo lafa isaanii eeguuf aarsaa kafalaniiru. Imaam Ahmad jaarraa 19ffaa gosaan Arsii. Seenaa Imaam Ahmad gootota Arsii keessatti tokko ta'uun weerara nafxanyaa fi Habashaa irratti qabsoo gaggeessan. Seenaa keessatti yaadannoo guddaa qabu. Oromoo jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata obiiranni fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf yaa ogummaa eebbisu. Elemoo Qilxuu jaarraa 20ffaa gosaan Arsii. Seenaa Elemoo Qilxuu hoogganaa waraanaa fi gootota Arsii keessaa tokko ta'uun qabsoo fi gootummaa Arsii keessatti shoora olaanaa qaba. Minilik lammaffaan weerara Arsii irratti raawwateen Elemoo Qilxuu fi goototni Arsii biroon lafa isaanii eeguuf tattaaffachaa turan. Gootota Arsii kanneen jaarraa 17ffaa hanga 21ffaa keessatti qabsoof gootummaa isaanii keessatti shoora olaanaa taphatan seenaa isaanii hubachuun dhaloota ammaa fi itti aanuuf barnootaaf hubannoo guddaa fida. Oromoo jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata obiiranni fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf yaa ogummaa eebbisu. Dirree Sheek Huseen qabsoo barnootaaf aartii Oromoo keessatti. Dirreen Sheek Huseen Oromiyaatti argama. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba. Bara darbetti qabsoo fi walabummaa Oromoo tiksuuf itti fayyadamanii jiru. Goototni Oromoo fi abbootiin gadaa hedduun dirree kanarratti tattaaffachaa turan. Qabsoo walabummaa fi nagaa Oromoo eeguuf dirreen Sheek Huseen shoora olaanaa taphateera. Gootota Oromoo, abbootii gadaa fi namoota addaa tiksuun waliin walabummaa fi lafa isaanii eeguuf tattaaffachaas turan. Dirreen kun seenaa Oromoo keessatti bakka yaadannoo guddaa qaba. Barnootaaf aartii Oromoo keessatti. Dirreen Sheek Huseen barnootaaf aartii Oromoo keessatti shoora olaanaas taphateera. Dhaloota Oromoo barsiisuuf sirna aadaa fi seenaa ittiin guddiseera. Mana barumsaa fi sirna gadaa keessattis hubannoof qajeelfama guddisuuf tajaajileera. Aartiin aadaa fi faaruu Oromoo guddisuufis bakka aadaaf aartii ta'ee tajaajileera. Sirboota weedduu fi faaruu gootota Oromoo agarsiisuun dhalootaaf hubannoo fideera. Xiinxala siyaasaa. Dirreen Sheek Huseen xiinxala siyaasaa irratti shoora guddaa qaba. Namoonni Oromoo walabummaa fi dimokiraasii ittiinis barataniiru. Dhaloota ammaaf itti aanuufis seenaa fi aadaa tikfachuun hubannoo fi hirmaannaa guddisuus danda'eera. Fakkeenyaaf Dirree Sheek Huseen keessatti baaroon bifa walalootiin jedhamu amantii fakkaatulleen garuu miti. Yeroo dargii keessatti keessa tola ashurree sayyida fixeensa lammatan deebituu mirchaan dargaggeessa jechuudhaan dargiin dargaggoota gara waraanaatti haala itti guuraa ture san didanii waliin jechaa turan. Warroonni aanga'oonni mootummaa dargii yeroo sanaa garuu waan kan akkasumas baaroo amantiidhaaf jedhamu godhanii bira kutaa turan. Warri keessa beeku garuu karaa kanaan dhaamsa waliif dabarsaa turaniiru. Gootummaa Oromoo Arsiitiif ka'umsi guddaan aadaa seenaa fi haala jireenya isaanii irrattis hundaa'e. Sirna gadaa. Arsiin akkuma Oromoo biroo sirna gadaa jala jiraataa ture. Sirni gadaa dimokiraasii, murtii waloo, leellistuu haqaa fi tokkummaa irrattis hundaa'a. Kanarraa dhalootni Arsii ofiif of bulchuu, of eeguu fi aangoo diina dura dhaabbachuuf jajjabeeffameera. Aadaa fi amantiin Arsiin gootummaa jajjabeessee fakkeenyaaf weedduu, faaruu fi baaroo gootota ofii ittiin faarfatus qaba ture. Arsiin qilleensa mijataa fi lafa qonnaa bosona bal'aa qaba. Namni iddoo akkanaa jiraatu ammoo yeroo hunda lafa isaa tikfachuu fi qabeenya isaa eeguuf of qopheessa. Kun gootummaa fi loltummaa isaaniif maqaa itti godhee tursiiseera. Weerara alarraa dhufe. Arsiin yeroo dheeraaf weerara nafxanyaa fi mootummaa biraa jalaa of eeguufis qabsa'eera. Diina bifa jijjiirachaa itti dhufu ofirraa ittisuuf yeroo hunda qabsa'aa turuun isaa dhaloonni Arsii gootummaan akka beekamu godheera. Tokkummaa fi wal jajjabeessuu uummataa. Arsii keessatti gosoonni hedduun jiraatan. Garuu yeroo diinni dhufu walitti dhufanii wal jajjabeessan.
Tokkummaa kanaan of eeguuf akkasumas qabeenya isaanii tikfachuufis qabsoo cimaa gaggeessan. Gootummaa Arsii ka'umsi isaa sirna gadaa aadaa faaruu fi weedduu haala jireenya lafaa, weerara diinaa fi tokkummaa uummataarraas madduun dubbatameera. Dhaggeeffattoota keenya wanti isin biraan geenye isinitti tole laayik, sheer, komeenti gochaa yaada keessan kennuu hin dagatina. Horaa bulaa. Oromoo jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata OBN fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf yaa ogimmoo eebbisu uummanni nu jabeessu Oromoo wal utubee biyya teenya tiksu. Oromia lafa bareedu haroo fi laga gaara margaa seenaa abbootii sirna gadaa sirba keenyaaf mallattoo nagaa afaan keenya Oromoo jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata OBN fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf waaqni nu eebbisu uummanni nu jabeessu Oromoo wal utubee biyya teenya tiksu. Lafa bareedu haroo fi laga gaara margaa seenaa abbootii sirna gadaa sirba keenyaaf mallattoo nagaa afaan keenya Oromoo jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata OBN fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf waaqni nu eebbisu uummanni nu jabeessu Oromoo wal utubee biyya teenya tiksu. Jabaa dhugaa dubbata kubuun sodaata OBN fakkeenya sabboonummaa fi jireenyaaf yaa ogimmoo eebbisu uummanni nu jabeessu Oromoo wal utubee biyya teenya tiksu.